በማንም ባላገር መልካችን የፈሰሰው ደም ያንተ አይደለም። የሀገር ቆሻሻ በማንም ባላገር መልካችን ስንበጠበጥ ወደ ፋሲል ሂድ ቀስ ብለህ ሂዱ ወደ ላይ ማንም እንዳይቀር በማንም ባላገር መልካችን የተበጠበጥ አንኖር በቃን በማንም ባላገር መልካችን ስንበጠበጥ ከአሁን ጋር እስከ መቼ ነው የምንኖር? የሁለት ዓመት ዛን ችግር ከተማ እስከ መቼ እያለቀስን እግሬ ሸርሙጣለች። ዛሬ ሁለት ዓመት ሳልጅ አይገደልም። እንዴት ቢጨከን ነው? ከምን አይነት አውሬ ጋር ነው የምንኖረው? jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisee ta'uuf kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa isin bira haa ga'u isiniin jecha har'a viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatitti na wajjin turuu hin nuffinaadha. Viidiyoo kana sheer gochuudhaan namoota hedduu biraan akka geessan jaalalaaf kabajaan isin gaafadha. Egaa akkuma jalqaba irratti argitanitti viidiyoon har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe egaa jarraa keessa jiraachaa jirru kana keessatti wanti hin argin hin jiru. kan kana caalu hin arginu kan kana caalu hin arginu suma jennu kanuma caalu argina simplee goonetuma bira dabarra ammas kanuma caalutu argama waan baay'ee nama gaddisiisudha. Egaa akkuma samuuna mirgi daa'immanii tirratti iyyamaa ture namoonni baay'een dubbachaa ture mirgi dubartootaa ergamu mirgi daa'immanii haa eeggamu jecha miidiyaa kana irratti jechuudha. Baay'ee isaa namoota hedduutu xaaraa ture namoota hedduutu bu'aa bayii adda addaa aarsaa kaffalaa ture. Haa ta'u malee jechuudha daa'imman miidhamuun ammallee akkuma itti fufetti jira. Maaliif Itoophiyaa keessatti jechuudha Gondoraa ta'uu Oromoo haa ta'uu Amaaraa haa ta'uu Faannoo haa ta'uu maalii haa ta'u kanaa miti garuu jechuudha
Itoophiyaan biyyuma tootaalee biyyuma Itoophiyaa jedhamtu san keessatti jechuudha. Mirgi daa'immanii haa eegamu. Mirgi dubartootaa haa eegamu. Inuma iyyan. Mirgi anuma itti waanuma itti nama jibbisiisu waanuma caalutu dhufaa jira. Akkuma argitan viidiyoo kana irratti gaa jalqaba daa'ima waggaa lama haala suukanneessaadhaan haala kanaan naannoo Gondor keessatti kan ajjeesanii egaa jechuudha. Daa'imman irraa I don't know daa'ima namni daa'ima qabu ganaa daa'ima godhachuu hawwu daa'ima ganaa ol guddattu maaliif akka ajjeesan naaf hin galle. Maybe daa'imti tuni boru dooktora taatee nu fayyisuu dandeessi. Maybe barsiisa taatee daa'ima keenya barsiisuu dandeessi. Nama ol guddatu nama boru biyya kanaaf waan oolmaa isheen ooltu hin beekne daa'ima dhalattoota daa'ima homaa hin beekne hatanii ajjeesuu jechuun dhugaa waaqayyoon nama ajjeesus harkisaa akkamiin akka ajjeese gooftaa Yesuus Kiristoos bichaan haa beeku. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisudha. Warri daa'imti nu jalaa baddeedhanii daa'ima barbaadanii du'aa argatan kan ajjeefamte jechuudha. Dhugaa rabbii waan akkanaa namaa baasu. Egaa maatii fi firoottan maraaf jajjabina akkasumas ammallee jechuudha. Itoophiyaa keessatti mirgi daa'immanii haa eegamu malee hojiirra kan oole hin jiru. Egaa mirgi daa'immanii eegamuu qaba. Daa'imman egaa gandoota keessatti dhiigni namaa kan faca'u yoo ta'e namni bakka adda addaatti biyya keessatti biyya alatti kan wal fixu yoo ta'e nageenyi yoo hin jiraanne mirgi namootaa yoo hin eegamne Finfinnee takkittiin guddattee faayidaa tokko ummataaf hin qabu jechuudha. Magaalaan takkittiin jechuudha. Finfinnee takkittiin naannawni takkittiin guddatee jechuudha. Faayidaa takkan qabu nageenyi eegan jiraanne namni nagaa erga hin qabaanne eenyutu dhaqee achitti iddoo sanitti bashannanaa eenyutu dhaqee ilaalayyu. Duraan dursinee jechuudha mirga namootaa eeguun mirga daa'immanii eeguun nama biyya keessattis biyya alaattis kan dhumaa jiru Itoophiyaadha. Asii wal akkuma samuuna daa'ima waggaa 7 kan haala maleedhaan gudeeddamtee miidhaan irra ga'e ajandaa ta'ee isa iyyaa turanii isarratti dhaabbataa akka dhaabbatu jedhanii namoonni baay'een egaa aarsaatti kaffalaa turan inni ajandaa ta'ee ture achumaan 7 sana guutiin micayyoo daa'ima waggaa 5 jaarsa waggaa meeqatiin gudeeddamteedhanii inni illee ajandaa ta'ee achumaan darbee achumaan ammas kinoo daa'ima waggaa 2 jechuudha. Daa'ima waggaa 2 haala suukanneessaadhaan kan duute turte. Egaa viidiyoon har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe asumarratti xumura yaada fi qeeqa qabaattan koomentii jalatti waan wajjin turtaniif galatooma.